السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملتن كبجمتوتا داو'attoota televiziyoonii Hamilton oduu kenna kan guyyaa har'aatiif qabanne kan biyya keessaa fi biyya alaa hangafoota isaanii dursuun sin dhageessifnaa oduu waliin aan Amiin Shubbiseeti. Adeemsa keessummaa hajjii bara 1447 ilaalchisuudhaan imbaasii fi qoonsalaawwan Itoophiyaa Saudi Arabiyaa jiru waliin mariin gaggeeffame. Itoophiyaatti lammiilee biyya alaa yeroo viizaa isaanii jalaa darban 36 adabaman. Paarlaamaan Israa'el wixinee West Bank dhuunfachuu hayyamu raggaasiseera kan jedhu hangafoota oduu kenna kan guyyaa har'aati. Kanaa fi kanneen biroo bal'inna isaa akka ittaanutti isin dhiyeessina. Adeemsa keessummaa hajjii bara 1447 ilaalchisuudhaan imbaasii fi qoonsilaa Itoophiyaa Saudi Arabiyaa jiru wajjin mariin godhame. Mana maree ol'aanoo dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatti jilli itti waamamaa hajjii fi umraa Itoophiyaa kan tahan Dr. Muhammad Salih Jamaaliin durfamu hoggantoota imbaasii fi qoonsilaa Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti argaman wajjin marii gaggeesse. Keessummaan kabajamtoota keessummoota Arrahmaaniin godhamu kan baroota darbanii caalaa fooyya'aa gochuudhaaf haaldureewwan jalqabaa xumuramaa jiraachuu Dr. Muhammad Salih Jamaal ambaasaadara Itoophiyaa Saudi Arabiyaa jiruu fi hoggantoota waajjira qoonsilaatiif ibsaniiru. Saudi Arabiyaatti ergama addaa fi abbaa adeemsa hojii kan ta'an Dr. Ambaasaadar Muktaar Kadir dhamaatii lammiilee irra gahu dhabamsiisuudhaan lammiilee keessummaa argachuu qaban akka argataniif mana maree ol'aanoo dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa wajjin walitti dhufeenyaan hojjechuudhaaf fedhii qabaachuu dubbataniiru. Simannaa Dr. Ambaasaadar Muktaar Kadirii fi hoggantoonni qoonsilaa jiila kanaatiif godhaniif itti waamamaan hajjii fi umraa kan tahan Dr. Muhammad Salih Jamaal galateeffataniiru. Manni marichaa tajaajila keessummoota Arrahmaaniif godhamu ariifataa fi ifa galaa akkasumas dhamaatii hin barbaachifne hujjaajota irraa kan hambisu akka ta'uuf adeemsa fooyya'oo kan diriirsu ta'uu dubbataniiru. Dr. Muhammad Salih Jamaal kana malees tajaajila kaffaltii hajjii bara 1447 yookaan bara 2018 murteessuudhaaf tajaajiloota gatii hajjii irratti qorannoon akka godhamaa jiru ifa gochuudhaan qophiiwwan duraa biyya keessaa fi biyya Saudi Arabiyaatti godhamaa jiraachuu akkasumas akkuma kun xumurameen ummataaf ifa akka godhan dubbachuudhaan ummanni musliimaa hundi hangasitti obsaan akka eeggatan dhaammaniiru. Qormaanni kutaa 12ffaa bara kanaa qabiyyee kutaa 9 hanga 12 guutuu akka of keessatti qabatu beekame. Qabiyyeen qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2018 kutaa 9ffaa irraa akka eegaluu fi barattoonni waan baratan kan qoraman ta'uu ministeerri barnoota Itoophiyaa beeksise. Itti dabaluunis qormaatichi kutaa 10 hanga 12tti sirna barnoota haaraa kan bu'uura godhatu ibsuudhaan barattoonni barsiisonnii fi qooda fudhattoonni qophii barbaachisaa ta'e ammumarraa jalqabuun akka godhanis dhaamee jira. Ministerichi kana kan beeksise onkololeessa 20 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootaatti biiroo barnoota naannolee hundaatiif bulchiinsa magaalotaatiif yeroo inni tajaajila qorumsaa fi madaallii barnootaatiif xalayaa ergatti ta'uun beekameera. Qophii qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa ilaalchisee onkololeessa 16 bara 2025 hoggantoota biiroo barnoota naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalaa lameenii waliin walgahii toora intarneetiitiin taasifameen qabiyyeen qormaata bara kanaa kutaa 9ffaa hanga kutaa 12ffaa akka ta'u murteessuu ministeerri barnootaa xalayaa ergeen hubachiiseera. Namni waraqaa eenyummaa biyyaalessaa hin qabnes galmaahus ta'ee qormaata kana fudhachuu akka hin dandeenye eeruun galmeen dursanii akka baafatan qophaa'aa akka jiranis dhaamsi kun ergamee jira. Raashaan Itoophiyaatti dhaabbata humna nikuleeraa ammayyaa ijaaruudhaaf akka jirtu ambaasaaddarri Raashaa himan. Itoophiyaatti warshaa humna nikuleeraa bu'uura teekinooloojii ammayyaa kan dhimma nageenyaatiif oolu VVER 1200 jedhamu hirmaannaa dhaabbata Raashaatiin kan ijaaramu ta'uu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Raashaa Evgeeniin dubbatanii jiru. Kunis tarkaanfii qabatamaa raawwii pirojektii kanaatiif fulbaana 25 bara 2025 dhaabbanni mootummaa Raashaa fi dhaabbanni humna elektirikii Itoophiyaa kan walfaana Mooskootti waliin hojjechuudhaaf walii mallatteessan ta'uun ni yaadatama. Kun ijaarsa warshaa humna elektirikaa bu'uura teekinooloojii ammayyaa fi nageenyaa VVER 1200 jedhamu kun kan agarsiisu ta'uu dabalataan dubbataniiru. Tumsi gama anniisaa nikuleeraa nagahaaf oolu Raashaa fi Itoophiyaa gidduutti tajaajila akka walta'iinsa diinagdee fi teekinooloojii ta'uu akka danda'u dippiloomaatonni biyyoota lamaanii dubbataniiru. Karoorri hojii gaafii keessa jiru waliigaltee idil-addunyaa osoo hin taane sanada hojii bu'uura jijjiirama walqunnamtii caaseffama qabuudha jechuunis tattaaffii bal'aa qofa osoo hin taane industirii nikuleeraa Itoophiyaa keessatti uumuu akkasumas leenjii hojjettoota biyyaalessaa haala cimaa eejensii awutoomikii idil-addunyaa fi ulaagaalee nageenya idil-addunyaa of keessatti kan hammate ta'uu dubbataniiru. Kanumaan wal qabatee ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov
biyyi isaanii Raashiyaan hariiroo biyyoota lameenii gama anniisaa gama daldalaa fi dippiloomaasii cimsuudhaaf kutannoo akka qabdu kan mirkaneessanii fi Mooskoon gama tumsaa waraanaatiin aantummaa Itiyoophiyaan qabdu guutumaa guututti kan mirkaneessiteera jechuun dubbatan. Lammiileen biyya alaa yeroo viizaa isaanii jala darbee 36,000 adabamuun dhagahame. Lammiilee biyya alaa yeroo viizaa isaaniitiif kenname dabarsan 36,000 ol adabamuun seera qabeessa ta'aniiru jechuun tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa Itiyoophiyaa beeksise. Daarektarri ol aantuun tajaajilichaa Salaamaawit Daawit akka dubbatanitti lammiileen biyyoota garaagaraa gara Itiyoophiyaa dhufan seera kabajuudhaan akka socho'aniif hojjetamaa jira jedhan. Hojiin riiformii damee kanaan hojjetameen dandeettii biyyaalessaa kan cimee fi keessummoonni yaa'ii idil addunyaa ardii magaalaa Finfinneetti geggeeffame irratti hirmaatan rakkoo tokko malee keessummeeffamuu isaanii akka fakkeenyaatti jechuun yoo dubbatan tajaajila viizaa biyyoonni 188 fayyadamtoota viizaa gahumsam kan ta'uu fi kunis tajaajila viizaa elektirooniksii sa'aatii 24 kan qabu ta'uu dubbataniiru. Tajaajila paaspoortii wal qabatee tarkaanfiiwwan sirreeffamaa garaagaraa fudhatamuu kaasanii namoonni gocha seeraan alaa keessatti hirmaatan 26 seeraan gaafatamuu dubbataniiru. Bara baajataa kanatti namoota miiliyoona 4 paaspoortii kennuudhaaf qophiin taasifamaa akka jirus dhagahameera. Paarlaamaan Israa'el wixinee West Bank dhuunfachuu hayyamu raggaasifate. Wixineen seera paarlaamaa Israa'el guyyaa kaleessaa raggaasifame kun abbaa biyyaalessummaa West Bank Israa'el jala galchuu yoo ta'u Ameerikaan kana mormiteerti. Sagaleen kun seera kanaan raggaasisuu hojiirra oolchuudhaaf barbaachisu 4 keessaa isa jalqabaa yoo ta'u kunis yeroo itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance Israa'el daawwachuutti argaman ta'uun dubbii biraa ta'eera. Haa ta'u malee faallaa karoora nagahaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Israa'el West Bank akka dabalattu akka hin hayyamne erga ibsanii ji'a tokko keessatti ta'uunis beekameera. Paartiin Liikuid kan ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu seera kana kan hin deeggarre yoo ta'u seera baastota tumsaa biyya bulchaa jiran keessaa kan hin jirre ta'uu dhihaateera jechuunis dubbatamaa jira. Wixinichi garaagarummaa ministeerota paarlaamaa dhiphoo kan ta'an 25 kan murtee kana deeggaran yoo ta'u kanneen hafan 24 ammoo guutumaan guututti mormaniiru. Afyaa'iin paarlaamaa biyyattii sagalee murteessaa seera kana deeggaruun kan kennan yoo ta'u kunis faallaa ejjennoo ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu akka ta'e ibsameera. Wixinicha kan dhiyeessan hoogganaan paartii Noham Avi Mo'az fi ministeera muummee Israa'el sagalee kennuu yeroo biraatti dabarsuu diduu isaaniitiin murteen kun akka darbu kan taasisan yoo ta'u mootummaan Israa'el mootummaa abbaa biyyummaa qabdu jechuudhaan jajateera. Miseensonni gamtaa Netanyaahuu tokko kanneen paartii humna Yihuudotaa ministeera nageenya biyyaalessaa dhimmi abbaa biyyummaa nuuf barbaachisaa ta'uu yeroo kanatti seera mormitootaatiin galma ga'uu jechuun dubbataa jiru. Karoora waraanaa dhaabuu galmaan gahuudhaaf Ameerikaa waliin hojjechaa osoo jiru wixinee kana raggaasisuun akka hin barbaachifne yoo eeran sababa wixinee kanaatiinis paarlaamaa Israa'el bakka lamatti qoodamee jira. Kanneen faallaa muummee ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaahuu ta'an yeroon kun yeroo abbaa biyyummaa West Bankiitti yoo jedhan kaan immoo Ameerikaa fi Israa'el naannawa kana tasgabbeessuudhaaf wayita hojjetaa jiranitti murteen akkasii raggaasifamuun yeroo isaa kan eeggatee miti jechuun mormu. Murteen kun Israa'el biyyoota addunyaa keessattuu kanneen akka Ameerikaa michuu ishee cimaa ta'an waliin walitti bu'iinsa uumuu danda'ama jechuun qeeqamaa jira. Baatii adoolessaa darbe keessa paarlaamaan Israa'el labsii miseensota paarlaamaa 71 harka caaluun West Baankii fi gammoojjii Joordaan irratti abbaa biyyummaa mirkaneessuu akka dheeratu gaafachuu raggaasisee turuun ni yaadatama. Israa'el naannolee yeroo waraana bara 1967 fudhattee lafa falmisiisaa ta'e kana of jala galchuudhaaf kan falmituu fi garuu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa harki caalaan dubbii kana dhibbaan mormanii jiru. Bara 2024tti manni murtii ol aanaa UN Israa'el naannoo Filisteen West Bank dabalate qubsuma ishee achitti gochuudhaan seeraan ala akka ta'eef dhimma kanarraa akka of qusattu akeekkachiisee ture. Mootummaan Israa'el Netaniyaahuudhaan durfamu baatii fulbaanaa keessa michoota biyyoota dhihaa hedduu mootummaa Filisteeniif beekamtii kennuu akkasumas Tiraamp irraa fudhatama dhabuu hordofee karoora West Bank dhuunfachuu qaban waan jijjiiran fakkaata. Gama biraatiin muummeen ministeera Israa'el Benjaamin Netanyaahuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu Hamaas waliin taasifame hordofuudhaan humnoonni nageenyaa Turkii naannoo Gaazaa keessatti sochii kamiyyuu akka hin qabaanne jechuun mormee jira. Netaniyaahuun ergama garee hidhattoota Filisteen Hamaas waliin dhukaasa dhaabuu Ameerikaan deeggartu hordofuudhaaf godhame keessatti humnoonni nageenyaa Turkii Gaazaa keessatti gahee isaanii kamiyyuu qabaachuu hin qaban jechuun mormaa jira. Daawwannaa itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance Yerusaalemitti taasisan irratti Netanyaahuu wajjin dhimma adeemsa waraanaa dhaabuu Gaazaa irratti mari'achuu isaanii Reuters gabaasee ture.
yaada humnoota nageenyaa Turkii Gaazaa keessatti hirmaachaa jiranii ilaalchisee gaafatamaniif Netaniyaahuun sana irratti ejjennoo cimaa akka qabnu jechuun dubbate. Vaansi ammoo gama isaaniitiin humnoonni Tarkii nageenya buusuu irratti gahee ijaarsaa akka qabaatan kan abdatu ta'uu fi Washington humnoota alaa naannoo kana keessa jiraachuun Israa'el irratti dhiibbaa qabaachuu akka hin qabne dubbatee ture. Miseensa naatoo cimtuu kan taate Tarkiin kana dura Israa'el wajjin walitti dhufeenya gaarii qabaattus yeroo waraanni Gaazaa hammaatetti pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan haleellaa Israa'el cimsanii qeequun kan beekamu yoo ta'u, JD Vance dhukaasaa dhaabuu ilaalchisee abdii guddachaa jiraachuu ibsuudhaan karoorri dhukaasaa dhaabuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kan eegame caalaa gaarii tahee adeemaa jira jechuun jajateera. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu daawwadhaa.